fuuldura uummataatti gad dhaabame nama jechisu kan isaa raawwate akkuma xiyyiitiin illee keessa baafamee lafa uumama. Gaafa kana uummanni Oromoo kan Oromoo ta'e Oromootti kan gaarreeffatu kan Oromoo ta'e Oromoo lafarraa fixu hin barbaadu jireenya koo keessatti maaliif warra isaan Oromoo nabaatanii fuulee fuuldura uummataa walakkaatti qixaaxii yakka guddaa uummata walakkaatti najjeessa. Warra uummata biyya shiroo keessan warra biyya rabbashan maaliif dhaloonni dhufu akka kanan na qaban kunoon dara kan hojii kan kunuunsu eegalee suuraa beentule hojii seenaa kan La. Ameko. Sanaan baay'ee si jaallatti. Alta kumiti waa'ee waraana keessatti eenyuun maanni soba lagmeni abbaa fedhani koo sobba fedhani galadu kitaaba mangisi ana amat wajjin dubaate abdii shakkar kiyaar bashir kan abbaatii Itoophiyaa naan kan dubaate Saga baabaa sanaan si jaallatti. Wallaahi si jaallatti. Dhageessee maaliif beektaa? Gaafa ati dheengadda gara gortuun abdeen dira shawalakkaa hojii nagaa turte gaafa dhufee illee sinaalee deemu dhageeffatuma gaafa jarri waa'ee jawaariin qodaa qalabatanii abbaa godhan kanas sanaanu biyya Dubaay keessatti jechuudha na biratti laafis ta'e illee jechuudha asii godhatti nama meeqa irraa waala ture waa'een mootummaatii fi waa'een jawaar poolitikaan hin jiru an hojii mataa kootiin hojjetaara kan hin mallattee bees immoo obboleessa kiyya fayyadachuu malee biyya kiyya mangwee biyya abbaadhe hawaasaaf nageenya buusaa Tinna guddaa gosa ada kan gasii koroti waa'ee nageenyaa dubbadhu yeroo baay'ee as illee ilaalaa turte sigalee hadda immoo gaafa obboleessa dhabee gaafa nukusa dhumaa baas mana geessi yaadna faanii faayidaa maali qaba Amadu. Dhugaa jaallattamoo dhugaan jaallattu. Dunqoorticha eegee lama. dubbadhu dhugaa eenyu dhugaa jibba Jaba dhugaa seenaan wallaahi mucayyoo hatammaa waqa isaartu kuni loggoo sii qabdu. Dhageessee sinaraarsaan akkasii lamuu sinarrabsinee ittani maan. Dhageessee sinarrabsinee amaddeen jaallattan jaallatu nan beekaa. Gaafa an isin jaara nama biraa waqa isaan jiru. Gaafa an gadda dhufee gasii irratti gaafa rakkatee ijoollee warraa soddaa hojii walloltee makiinaa taaksiidhaan hin tiraattu. Kasii hojii cinqamaa ture anatuun ta'in isiidha. Dhageessee sirees wallaahi. Ana illee hedduu walitti hin dhiyaannu. Abatan nambarree rukutee nana banuu nanaati ani mana keessa taa'ee lafa lafee nama mana keessa naaran jedhan jettuoti gaafa bakkee Kana rakkatee hin jedhe gaanaa argiteera. Yeroo rakkatte ilmi namaa kan inni ilaalamu yeroo namni rakkatedha. Sigalee kanaafuu mucayyoon tala durbaati hin bareedus irraa hin bareedus namni siwaasii hin jedha Oromoon siwaasii hin jedha. Namni bareedu tun ta'e inni mubee. Dhiisishee. Mubee dawwaltee yoo inni mojoonee sagalee si waraabadhee jira bara naarasti. Waa'ee waraanaa sai dhiisi sana. Seenaa dhiisiiti. Waa'ee waraanaatiin booda hojjetti maa hin dalagu. Ajandaa keenyaan deemna. Kan biyya bulchaa dha biyyi. Hin nagaama. Hin nagaama. Kanaafuu jennaan waan godhamuu qabu manaa kee waa'ee manaa kee keetti dubbadhu malee isiin naara sinaan kuffadhe maaloo dhiisishe. Mataan na baname dhugaadha. Mataan na baname. Dhukkufadhaan jira. Mataan na baname jira. Maaliif mataan na baname? Waan ilmoo namaatiin naan jedhe anuyyuu kan dirree biyya kootti wareegamee aarsaa kaffalee dhaabbadha iyyuu nagaa abbisiiseen iyyuu hin jedhe waan isin naan jette gocha badaa naan jette. Maaliif xiyyiitii miti gubduu biyya keessaatti dhaamtee midhamee afur muuziqaa wayitiin milishaan na dhuftee naan laaqun argaate miti mataan foon dhaamee bayyee laaqun xiyyiitiin afur muuziqaa wayitiin rukutte. Maaliif achi keessaa Wallaansoo ol qabee asii dhee gombisee gara galee achi dhiisee biyya mana kuma dhibbata dubbatu sadarkaa isaan dhufe biyya kanaan mootummaa gageen baane biyyatti jechuudha yoo daatima tokkoffaani ani tun mootummaa kitaaba mootummaa kana abiyyi wajjin kunoo abdii Kiyaar Bashir Dubaayeen addabaabaatti kitaaba mootummaa osoo hin beekne kunoo suuraa isin agarsiisa. Ani mootummaa kanaaf jibbaan qabu maaliif kan bira dhaabbadha malee biskinnaan addaatu qaama fedhee gara dhammanni leenca natti dhangalaasaa giftiin argadha faayidaan qabu giftiin birriin faayidaan qabu birriin badduudha dhagaataa miti kunoo kitaaba biyyi kan naqee eebbise Dubaayee hin gatamaan. Maashaallah. Mubee mucaa mana yaalaa geessaa. Kuni karaarsuun dura yaalamuu qaba inni mana yaalaa geessaa. Kitaaba biyyi naqnee eebbifnee Dubaayee na dabaabaatti uummanni kun waraana keessaa badee mallattee shanee dhawaamee kanaan jedhee maqaanatti moggaasanii naannumatti jechuudha suman waraana keessaa jechuudha. Dhaqee eebbisiisee uummata kee qaaru tokkoon keessa maqaa biyyi dubbattee naan biyya kana keessaa bulookiidhaan si gaggeessan jedhe nama meeqa nama qabsiise yeroo filannoo jechuudha. Shaantaa kiyya gadi baasanii bakka itti darban jibbaa kiyya jechuudha. Mootummaa baay'eetti mootummaa nama jaalatu miti mineensa jechuudha. Har'a sababii mootummaatiin qodaa abbaa kudhan talabatanii kana salan mubaarik kunoo qofa qaba. Maaliif natti roolftama maaliif dura natti wantu garuu ani ilmoo namaati sigalee mubee ilmoo namaati.
Ana qaaman taane sagantaan taane na gorsuu ni beektaa. Naa mallattee ani maatii qaba biyyatti. Maatii kun kan hoggan mootummaadha. Mootummaa keessa yaadame mootummaa tokkodha. Har'a jarri wanti jarri barbaadaniif waraana keessaa ba'ee waraana adda bilisummaa Oromootti manna jedhanii shiree hedduu gaggeessaa turan jechuudha Dubaayii keessatti naatti. Maaliif akkan itti makamee wallee akkan biyya bittinneessu akkan biyya barbadeessu ani nama hawaasa nageenya buusaa tureen ilaalaa turte jechuudha. Eebba namaatti ta'e du'a namaatti ta'e bakka hundatti argame jechuudha. Sigalee waan kana keessaa bilisa ta'e ani isa akkuma ammanatti roorrifamaa Dubaayii keessatti mootummaa Itoophiyaatti roorrifamee jira waraana qabaaf ofirraa ittise malee itti roorrifamee jira. Arganii guyyaa tokkotti ajjeesan biyyiin jechuudha guyyaa tokkotti kilguudhaan hattoonni akkuma caaluu eeggadha nyaatanii. Garuu ani dhugaan dubbadha nama dhugaa dubbatu Oromoon keenya jaallattu. Anaawammaani kan timaantima yaadhee mootummaadhaaf dubbataa ture bira itti gatame ofii fi yeroo filannoo sana gadi baasanii shaantaa kiyya gadi baasanii bakka itti darbanii kan irraa qileeffate hidhuudhaaf kiraa mana naa kaffale. Biriin kiraa mana waan hin kaffalu dhabeennaa jechuudha. Har'a garuu gaafa nukusadhees bee dubbadhu uummanni hundi gadi ba'ee waa'ee polotikaatiin wallaaqee bootoo hojjetee illee darbashu. Sana amma mubaalee jedhu kuni wallaahee jawaaritti buunaani sinnii sunaan jetti. Sinnii sunaan jennaan dhiiga kee dhasitti dhangalaasan jedhee waa tokko waa'ee mootummaa irratti gadi baatee waa tokko irratti dubbannaan. Asumaan kee bittee fiddee uummata hundarratti hifte. Gootoo seenaa koo qorattee bartee maalumaa kootise. Nakiifte. Isa keessamee hayyee har'aa of qajeelfadhu. Obboleessa kan kee gorsi. Yeroo kanatti nageenya biyyaa buusi malee uummata walitti naganii jedhiin. Maaliif bakka jedhanutti nageenya buusuuf barbaachisaadha. Mee wal gorsaami. Oromoon rafaa irraatti biyyan baatee sanii qe'ee laayifii arganneerra oonlaayinii arganneerra ittanii qabsaa'utu dhiibsanii obboleessa keessan xiqqaa guddaa gorsitanii har'a biyyi keenya nuyyuu wanti nuti biyyaan baatti godhaanuuf hin jiru. Wanti nuti biyyaan baatti dhukkubsannuuf hin jiru. Na yaade nuti wallahi biyya keenya keessatti hojjennaan nu sooromnu. Yoo waliigallee tokkummaadhaan jiraate yoo tokkummaan jiraate immoo sooromnu. Qaala'insa ittanii odeessisan yeroo baay'ee jechuudha. Qaala'insi kun yoo dhaabbatu yoo waliigalteen jiraate yoo jaalallee jiraate yoo tokkummaan jiraate kan qaala'insi badu. Yoo tokkummaan jaalalleen jiraateen qaala'insi yoo hungumaa isin meeshaan biyya alaatti akkamitti miti hodhaame. Amma kan jedhu mubee nama akki mana keessu jiru naafasittanii todha wallaa yaadee dubbadhu mubee miti dhaaqai mubaarik wallaa seenaa sitti dawwaltee deemtee rakkoon qabu. Likoordii godhadhee achi kaadhaate rakkoon silkiin kun waan afaa waraabu maaliif borna fayyada waan ta'eef. Silkii kana keessa waa guutee jedha waan ta'eef silkii waraabadhee tuma achi kaadhaan nama naqeequ nama naarrasu. Maaliif kanattuu uummanni hattoonni Dubaayii nurraa fagaatanii maaliif silkiin kun waa waraaba silkii lamaan hin deeman. Nama nagaatti darbee qatti lafa kaadhee na fayyada. Hammaddi. Mee akka miliitarii tokkootti warroota si arrabsan kan akkamitti ilaaltaati? Laa warreen arrabsan kun dhiiguma Oromummaa qaban jedha kan yaada kooti. Dhiiguma Oromummaa qabanu. Dhiiga Oromummaa qabaatanii uummata Oromoo miidhaman yookiin isaanii rukutamanii jiran tokko yookaan isaanii miidhamanii jiran yookaan isaanii beelamanii jiran tokko warroota si arrabsu kan itti dhufte ija akkamiitiin keessummeessuu dandeessa natti himuu dandeessaa? Warra miliitarii fakkeenyaaf warra du'aaf na kenne kana tuun argee hunda jira martiitti kenne kan lafa irraa xaragaan hunda jira warra du'aaf na kenne Oromummaan koo dheengaddaan biyyaa wareegamee warra du'aaf na kenne xiyyiitiidhaaf akka faannoo takka lagaatti naa lagaan wallaahi martiidhaan fixa lafarra maaliif hojii jiraatiin kan inni akkas warri immoo hojii jiraatiin maaliif jenne gaadhu ana dhiiqaa keessa biyya bukuubaa kana keessatti jechuudha nama dheengaddee ko shiroo waraanaatiif hin beektani namni waraana keessa suutan hin beektani jechuudha adagaa jechuudha. Foon koshoroo waraanaa waan jabaatu beektee foon qurxummii haasaa ture nama dheengaddee miliitarii hidhatee cakkadhaan jenne biyya ofiitti aarsaa kaffalee dhaabbataa ture gaafa jaritti qoosanii itti qallalee xiqqaanis guddaas muriitti qabatu martiin aan lafarraa xaragaan hundas jechuudha Oromummaa siin beeku. Garuu akka itiksii miliitariititti miidhamaa tokko fakkaataa kan kee kan taane yookaan xalaata kan kee tokko gaafa itti dhuftee miidhamuu isaa argitee yookaan rukutamuu isaa argitee gaafa itti dhuftee yaaltee kaatee fayyistee kaatee hirmijaa biraa irratti fudhattaa jira. Ati akkamitti waan kana akkanatti yaaduu dandeessini? Ani mataa kootiin kan Oromoo ta'e Oromootti gaarreeffatu kan Oromoo ta'e Oromoo lafarraa fixu hin barbaadu. Jireenya koo keessatti maaliif tokkummaa ilmaan Oromoo nan barbaada nageenya nan buusa. Garuu inni rakkataa dubara akkannaa wadullee ergaa turtani miidiyaatti illee lafatti illee gargaaran turan yeroo birii qabu jechuudha as keessatti Dubaayii keessatti har'a qabeenya kan koon argaa fetanii ka'anii gaafa waraana icciitii waraana baratanii maalummaa koo barannu gaafa jennatti taphatan lafarraan xaraga maaliif qaccisiiyuu lafa buuni ta'u maaliif biyya soro keessatti waan ta'eef biyya balleessiti akka uummanni eegamu akka uummanni nagaan ta'ani tokkummaa ilmaan Oromoo nagamu kana malee yoo xiqqoo kilgote likki
Koi. Gorsa Koi kun hin danda'amu. murtii tokko ilaali. Mormajjaa tokko hin barbaadu. Maaliif yoo akka ammaa amma Salmaan mootummaa Suudi Arabiyaatti akka nama zinaa dalageetti namni zinaa dalagee najjeefama Suudi Arabiyaatti. Mormota irraa fudhama ta'e fidaa jechuudha. Ilma lammii keetii akkamitti fixuu barbaaddaadha? Muyitee godhume. Muyitee godhu. Nama badii tokko hojjete ajjeesu. Maaliif ajjeefamuu qaba. Namni nama fakkeenyaaf namni ilma namaa tokko jecha sukkannee isaa irratti raawwate hidhaa miti hidhaan hin barbaachisu. Maaliif yoo hidhaa dhaabees biyya shiroo keessa biyya balleessa. Nageenya biyyaa dhabu. Kanarratti uummanni Oromoo tokkummaa ilmaan Oromoo hin bu'a. Kanarratti immoo yoo hin taane hin bu'u. Maaliif tokkoffaa wanti isin kaa'uu qabdan biyya Oromiyaa garbummaa jalaa habaatu. Uummanni Oromoo hin rakkatin uummanni Oromoo miidhamee yoo ta'an nam tokko gaafa ka'ee ajjeefamu uummata fuuldura uummataa walakkaatti. Argu malee dabata ajjeesuu miti. Fuuldura uummataatti gad dhaabame nama jecha sukkanneessaa raawwate akkuma xiyyiitiin illee keessa baafamee lafa uumamu. Gaafa kana uummanni Oromoo itti gala. Kan dhimbise tisimni tokko namarraa kaasuun jiru jechuudha. Oromoon akkasumallee waliin galtu. Maaliif har'as boris taanaan akkuma biyya Arabaa sanatti bulu. Biyya Arabaatti namni jecha sukkanneessaa nama ta'u namni lubbuun ilma namaa tokko du'atti kan najjeefamu jechuudha biyya Arabaatti. Argine mootummaa masaa. Riili yaadni kan kee bareeda. Amma diinammas osoo torbee tokkoof Itoophiyaa bulchi jedhanii mootummaa Itoophiyaa si godhanii jalqabaaf maal gochuu barbaadu? Jalqabaa fi uummata Oromoon nageenya buusaa xinnaa guddaa nan gorsaa uummata kanaaf nageenya lallaata. Maaliif obboleewwan koo warra didan Oromoo waan ta'e hundayyuu gorsa bareedaa kennaaf. Tokkummaa ilmaan Oromoo nageenya buusaa nageenya irratti yoo jarri bu'uu jedhanii warra keessaa jajjabaatanii fuulee fuuldura uummataa walakkaatti qixaaxii akka guddaa uummata walakkaa irratti najjeessa. Warra uummata biyya shiroo keessan warra biyya rabbashan. Maaliif dhaloonni dhufu akka irraa hin baranneef. Gaafa kana dhaloonni dhufu qawwii ta'a hin barata tokkoffaa ta'a. Kanaaf mormajjaan maalitti kennama malee inni uummanni Oromoo kadhannaan arrafamnaan mataa ta'uuf teessireessi ta'an hin danda'amu. Kanaaf gootummaan hin bifamu. Kan biyya shiroo keessu tokko yoo argame walakkaa fuuldura uummataatti adabamuu qabu. Fuuldura uummataatti ajjeefamuu qabu. Gadi baafamee jechuudha. Akka namni hiriiree sallafee. Maaliif utuu namni ilaalu gaafa kana dhaloonni dhufus qaroomaa dhufaa biyyiin shiroo keeffamu nageenyi uummataan bu'aa uummanni akka kana walillee tuffatu. Kun godhamuun immoo yoo uummanni Oromoo tokko ta'ee walii gale. Walii galtee noo numa hawaasa walii gale. Malee nama biraatti miti. Akka Itoophiyaatti lubbu. Akka Itoophiyaatti. Akka Itoophiyaatti yeroo kana keessa taa'ee yeroo kanatti kan biyya shiroo keessu biyya jeequ yoo jiraate fuuldura uummataa irratti namichi badee hojjete sun fuuldura uummataa irratti ajjeefamu malee hidhaan hin barbaachisu akkana gareebiin hin barbaachisu Oromoo miti waan ta'eef maaliif namni sunis yoo adda gorfamee gadhiifame hidhaadha sana gaafa ba'e uummata hunda waliin laaqee balleessa. Si galee dhaggeeffatame uummata hunda fara shiroo keessa jechuudha biyya balleessa. Biyya shiroo keessa waan ta'eef ajjeefamuu qaba. Mormajjaan kun yoo kenname ta'e akka mootummaa Maammaa Salmaa Suudi Arabiyaatti jechuudha. Kun kennamuu qaba. Malee keessa jabuu mana murtii hidhaa minaaminiin hin jiru. Mootummaa Suudi Arabiyaa seera biyya alaa seerri biyya alaa kanama. Seerri biyya alaa qoyee dhaggeeffatutti maa seerri biyya alaa. Jangan diselarti, nana rapadetti. Dis. Oromoo yeroo tokko abbootii siinqee abbootiin amantaa musliimaa gadi ba'anii al tokkoon kadhatanii hin galchanii ilmaan abbaa tokkooti kun nan araarsanii. Kan araarama didee dalgise maal godhanii uummanni Oromoo qabsaa'amu ta'e dhadhaa kan miinatti qabsaa'ee dhadha bakkeetti adiiqaa walakkaatti gatamee guyyaa lama buleyyuu sababii qabsoo Oromoo kana. Kan uummata Oromoo yeroo kanatti lafarraa ajjeessuu barbaadu. Uummata Oromoo miidhuu barbaadu, uummata Oromoo salphuu barbaadu. Mirga dhala namaa tokko yoo du'a irratti raawwata ta'e ajjeefamuu qaba. Fuuldura hawaasaa irratti. Maaliif? Gadi baafame. Wallaahi Oromoo nama 506 jala jira dhagaa jirtanii carraa isaaf kenname illee deebii ni deebisaa jirus argaa jirtanii. Mucaan kun umuriidhaanis hamma mageenni ta'e isin tilmaamus hin beeku garuu innis osoo himate baay'ee natti tola. Haa ta'u malee mucaan kun qaxaleedha mucaa lafaa dhufaadha. Hamma diinati akka Oromummaa tokkootti akka mucaa lafaa dhufaa tokkootti
umurii jirtu kana keessatti dogongorri kiyya maali osoo waan kana gochuu baadhe jettee kan itti gaabbitu ni jira. Hin jiru. Ani hin jiru. Wanti inni Ilma namaa taatee ammaddi namni hin dogongorre hin jiru. Ilma namaati wanni saayikoo kan kee keessatti keessa keetti osoo baafattee dubbachuun kan sitti ulfaatu. Osoo waan kana gochuu baadhe kan jettu inni jira laata nuuf ibsuu dandeessaa? utuu waan kana gochuu barbaadde jechuun miti ani uummata Oromoo manatti qabsaa'anii nageenya uummata ilmaan Oromooti labseen Oromoo kanatti akka umurii waggaa 22 akka dargaggeessa waggaa 22 tokkotti uummata Oromoo gorseera itti meeras sossobeeras haxaayeras nama immoo kootii ergame tokko jiru nama immoo kootii immoo arrafame sin jiru maaliif obboleessa dhukkubsataan biyyaa qaba jedhennaan anani nama maraataadha jedhanii waa meeqadhanii teeshinii sammuunaatuudha waa meeqadhaan jedhaa turan angaruu ilmaan Oromootti harka irra qabu haxaa'uun barbaadamu gara kootii. Ifu mana qolaati. Wanti yaaduu tokko illee jiru, wanti nasa bullee tokko hin jiru. Okay, umurii kan kee 22 kana keessatti wantoota umurii daa'imummaa ergaa of barte irraa hojjechaa jirtu kanatti wanta gaabbitu hin qabdu jechuudha. Wanta gaabbi hin qabu. Wanti ati irra jirtu hundumtuu siif sirrii ta'ee sitti mul'ata jechuudha saa? Sirrii ta'e natti mul'ata wanti jedhu kun maaliif sirriitti. Wanti gaabbu tokko hin jiru naaf sirrii ta'e natti mul'ata. Wanti inni mul'atus immoo tokkummaa ilmaan Oromoo yeroo baay'ee nan ilaala. Tokkummaa ilmaan Oromoo nan barbaada. Oromoo ta'ee gorfamuu qaban jedha awwala. Hin gorfamu. Itti himama. Hin sossobama. Didee jallata. Didee diinata. Didee xalaata ta'a. Maal godhama? Marzii isin nyaachisan. Hin ajjeesan. Maaliif fuuldura uummata Oromoo irratti gadi baafame? Uummata Oromoo sakaanii barnootti kenname yoo ajjeefame bareedaadha. Kan ilma namaa lubbuu ilma namaa irratti. Dhugaa keetii anamma fakkeenyaan sii fudhadha maddiini koo an akkasiin firoomee takkaatti akka intala Oromoo takkaatti dogongorre yeroo kamiyyuu dogongoree namatti ni manne kanaan ofitti gaabbu jira jedhee yaadaan ni jirasi waan akkasii yoo mudannoo akkasii yookaan dogongora akkasii ni qabdaati. Dogongora mudannoo garagaraatti daawwate ni qaba iccitii konko baasee namatti balleessee ni qaba kana qofan gaabba. Maali iccitii maatii kootii fi iccitii waraanaa kana baasee balleessee jedhee gaabbii guddaa natti qaba yeroo baay'ee jechuudha. Kan uummatni Oromoo kun natti taphatu sababuma kana mana waa biraati miti. Maaliif warreen warra gadi ba'ee komitii naa barreessu warra gadi ba'ee naa barreessu kun milishaa kan dhageessaa jirte naan warra siree jala dhokatu warra mana keessa bolloo qoccoo keessa dhokatanii baala qoccoo butanii ofirra buusanii milishaa gadi dhageessaa jirte naan bolloo keessa dhokatamu milishaa mana tashite baati namni deemu jiru dillee leenjiima waraanuma jechuudha. Kanaaf dirqama godhani mootummaa illee dirqama gochisiise. Maaliif namni fedhiidhaan hidhatee deemu jiru biyya ofiitti kan qabsaa'an nan dhaabadhe du'a sodaatu jiru. Maaliif nan du'aadha. Bishaanuu fi nama ajjeesiti. Maaliif biyya ofiitti yoo wareegamne daangaa biyyaa Oromummaadhaa fi abbootiin keenya dhalootatti dabarfame waan ta'eef uummanni Oromoo dhaloonni dhufu dirqama tun ta'in fedhiidhaan tokkummaadhaan hidhatee biyya ofiitti wareegamuun dirqama waan ta'eef. Garuu rakkinaan immoo rakkina ilmaan Oromoo irratti qaaleensa irratti dhugaadha qaaleensi qabu'eera. Meeshaan biyya alaatti seenaa jiru. Sababii maaliitiif sababii loliinsaatiif. Uummanni Oromoo rakkatee jira baay'ee tokko. Rakkina kan dhaabumaan hawaasuma. Kan walii galu illee hawaasuma. Hawaalli akkamii walii galaa biyya alaatti ta'ee biyya keessa ta'ee walii galu qaba uummanni Oromoo. Okay, namoonni maaliif na arrabsan jettee yaaddaree silaa dogongorre atiin dogongore jettee ofitti qabatte yookaan ofitti gaabbitu hin jiru uummanni Oromoo maaf si arrabsa namoonni zeli jiran maaliif Uummanni Oromoo beektaa kan jarriin arrabsanuu fi abiyyiin kana jaalatan warra biyya hambaa hundi jira. Namni warra biyya keessaa malee warra biyya alaa nama jaalatu hin jiru. Daasbora biyya alaa keessa. Kutii fi feemasa hunda keessaa jechuudha. Namalee kan maaqa namaa nyaanillee kan haqa namaa barbaanne kan gaafa rakkadillee miidiyaa irratti gadi ba'ee rakkoo uumetu namalee hin jiru. Kanaaf gaafa rakkoo kooti nama 2,000 nama 3,000 na laala. Gaafan immoo qabbayee sirbu hin jiru namni. Maaliif dhufanii muudii qabatu hundi jira jechuudha. Sigalee jijjiiraman ilmaan Oromoo barbaadan. Oromoon akkasiin guddattu, Oromoon akkasiin jijjiiramtu namni barbaadu jiru nama muraasa qabu. Hariinuu miidiyaa irratti waliin holola gaggeessanii deemu. Maaliif ilmaan Oromoo akkasitti miti. Yeroo baay'ee warra Ameerikaa ta'anii dubbatan iyyuu nan beeka hunda jira jechuudha. Ani maqaa jalaa meeshaan godhee naasa'u. Jalaa yaadni isaan kaasanii ammaddiin yeroo baay'ee koomentiin dubbisuu jedhan ofitti amanamummaa kan kee waan qabduuf moo koomentii dubbisuu waan hin jaalanne yookaan hin barbaanneef moo dubbisumaayyuu tasumaayyuu hin baranne namoonni jedhanis hin jiranii waan san irratti ammoo yaadni ati ibsattu maalidha? Laa ani
Dubbisaa kanarratti biyya alatti guddadhe xiqqoodhaan biyyaa ba'e aggaarolee turedha. Barnoota kutaa lama malee hin baranne. Barnoota kanuma kutaa lama baradhen deeme. Maqaan galmeesse gaafa makalakkiyaa deemu deekala gaafa darbu maqaa galmeesse qaamni kiyya marame ispoortiidhaan kuchaappiidha waan hundaan teknooloojii ba'een ba'e. Ani liyyuu ture liyyuu eelii taa'anii mucaa cimaadhaan jira ture gaafa deemu iyyuu waraana. Maaliif dhaabeen kiyyas mudaliin kiyyas waa hundaanuu na gammadaa turan. Garuu kan hin keessaa dhiisee ba'e waa'ee akkuma ammaa kana waan darbeen dhimma obboleessa kiyyaati maatiin aadaa abbaan ijaara abaaree nama balleessa maatiin ijaara. Maaliif maatii kiyyatti boonii maratanii waa'uma obboleessa kiyyaati waliin qabee nama jiraachisu nama wal gargaaruun qaban. Kanuma wal qabeen dhiisee gara biyyaan ba'a deemee jiru. Dubbisa afaan Oromooti moo afaan Ingiliffaati moo Arabiffaa dandeessaati? Afaan Arabaa sirriitti hin danda'a. Maqaa namaa galmeessisuus nan beeka. Dubbisuun natti jabaata. Fakkeenyaaf qubee kana dubbisuun natti hin jabaata. Qubee walitti hidhaa kana namni barreessu wali. Maqaa namaa nan dubbisa kanas nan barreessa. Tole dhagaa jirtanii warra afaan Oromoo barreessitanii waan garaagaraatti daddarbachaa jirtanis yaaduma sammuu keessan keessaa bahu ta'a malee namni isin jalaa dubbisaa jirus namni deebii isin kennaa jirus hin jiru. Dhageessaniirtanii seenaa isaa mucaa kan akka Oromoo tokkotti waliin jabaannee wal bira dhaabbannee gargaarsa kennanii bakka inni taa'etti yookaan bakka inni ciisetti nyaachisuu osoo hin ta'in dalagaa wayii uumnee fi akka mucaan kun jijjiiramee mul'atu jedha gara kiyya. Shamarran as keessa jirtan nama lama.